Ashamaa akka mooltan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegalee. Wixineen seeraa dhimma Itoophiyaa ilaallatu fi seeneetii Ameerikaatti darbee hangam dhiibbaa fiduu danda'a? Tokko kan yaadatamuu qabu biiliin Itoophiyaa irratti hangaan jabaa yeroo jalqabaatiif bahee jedhe never happened. Haleellaa hidhattoonni raawwatan jedhameen poolisii federaalaa dabalatee milishoonni 18 Fantaalleetti ajjeefaman. Humni kun humna ijaaramee gurmaa'ee fakkaata. Meeshaa ammayyaa qabuun rukutaa turanii karaa marratti iddoo daandii guddaarratti eeganiituma. Gabaasa bal'aa qabna waywaannaa jootaan booda lammiilee 100,000 Saawudii Arabiyaatti rakkatan biyyatti deebisuun eegalame. Turtii Profeesar Mararaa Guddinaa waliin taasifne kutaa lammataas dhageessu. Kaanis jiru ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Wixineen seeraa AS3199 Itoophiyaatti nagaa fi dimookiraasii jajjabeessuuf jedhamuun dhiyaate wiixata kaleessaa koree walitti dhufeenya alaa seeneetii Ameerikaatiin fudhatama argate gara sadarkaa itti aanutti dabarfameera. Wixineen seeraa kun namoota dhuunfaa Itoophiyaa fi Eertiraarraa waraana keessatti hirmaatan irratti dhorkaa cimaa kaa'uuf kan qophaa'edha. Dabalataan ajjechaa seera malee raawwatamaniif itti gaafatamni akka jiraatu dabalees deeggarsa nageenya Itoophiyaaf taasifamu akka hanqatu gaafata. Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan kaan mormanii kaan immoo deeggaranii daandiitti ba'uun yaada isaanii ibsaa turaniiru. Hundeessituu fi hooggantuun Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookiin immoo OLA addee seenaa Jimjimoo kanneen wixineen kun akka raga'u sochii godhaa turan keessaati. Wixineen kun hanga mootummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a jechuun gaafadheera. President Biden illee tiimni isaa fedhii guddaa akka hin qabne hin beekna. Because biiniin kun jarallee dirqamsiisee waan jedhuuf jechuudha. Subcommittee Afrikaa waggaa dabree Noovembarii keessa dabree amma full committee dabree jedhe jechuudha. Akkuma agartuu ji'a gara shanii dabree jira. So kana cufa fixeetiin anonymous votiidhaan karaa mana guutuuf dabree jechuudha. Kanaafiyyuu dharraan itti aanu edes full votiidhaaf dhufa jechuudha. Kana ta'uuf ammoo mirkanaa'uuf waggaa guutuu qaba. Tokko kan yaadatamuu qabu biiliin Itoophiyaa irratti hangaan jabaa yeroo jalqabaatiif bahee jedhe never happened. Lammatammoo kaasiin dura barreeffamee jedhe hundinuu resolutionaa suniyyuu subcommittee levelitti hafee jedhe baay'een isaa with exception to house resolution fi qaama waggaa dabre bahee jechuudha resolution suniyyuu. Wixinee seeraa kana mootummaan lammiileen ala jiran akka morman waamicha taasisaa ture. Eega wixineen kun seeneetitti darbee mootummaan yaada kennuu hin qabu. Wixineen kun waraanni Tigraay eegaluu ji'a dura taateewwan raawwatan akka qoratamu ni dirqamsiisa jechuun himti seenaa Jimjimoo. Rakkoo Oromiyaa keessa jiru xiyyeeffannaa mootummaan Oromoo irratti godhee akka ammatu in fact lola erga jalqabee otoo hin ta'in Noovembarii lolaan dura ji'a akka of duuba deebi'ee rakkoo Oromiyaa keessa jiru akka ilaalu biiliin kun xiyyeeffatee jedha. Kanaafiyyuu shakkii tokko malee Oromoof Oromiyaa akkasumas immoo biyyattii guutuu qabatee jedha. Akkuma maqaan jedhuyyuu Itoophiyaa peace stabilizing and democracy jedha malee akka resolution bara 2021 Tigraay yookiin Noorth Itoophiyaa hin jedhu. Kun Itoophiyaa guutuudhaafi. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa irraa eegalee lammiilee Saawudii Arabiyaatti rakkatanii jiran biyyatti deebisuu eegaleera. Qondaaltonni olaanoo Itoophiyaa dubartootaa fi daa'imman marsaa jalqabaatiin gara biyyaatti deebifaman buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti simataniiru. Jaarmiyaan godaansa addunyaa IOM guyyaa irraa lammiileen 900 gara Itoophiyaa deebifamuu ibseera. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Itoophiyaan lammiilee 10,000tti lakkaa'aman Saawudii Arabiyaatti rakkina hamtuu keessa turan gara biyyaatti deebisuu eegalte. Marsaa jalqabaatiin dubartoonni fi daa'imman roobii irraa kana buufata xiyyaara idil addunyaa booletti qondaaltota olaanoo biyyattiin simatamaniiru. Dhaabbanni dhimma godaansaa idil addunyaa IOM akka jedhutti waliigalatti namoonni 900 ta'an har'a Saawudii Arabiyaa irraa biyyatti deebifamaniiru. Lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti kan deebifaman manneen hidhaa fi iddoo tursiisa Saawudii Arabiyaa keessatti mirga namoomaa isaanii sarbamuun gabaafamuu hordofeeti. Qondaaltonni Itoophiyaa ji'oota 11 keessatti lammiilee Itoophiyaa 100,000tti lakkaa'aman gara biyyaatti deebisuuf karoorfataniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhimma lammiilee biyyattii Saawudii Arabiyaa keessatti rakkina keessa jiraniif xiyyeeffannoo ga'aan kenne jedhamuun miidiyaalee hawaasaa irratti qeeqamaa ture. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Diinaa Muftii garuu kanaan duras lammiilee Itoophiyaa biyyatti deebisuun yoomuu addaan citeen beekuu jedhan. Lammiilee gara biyyaatti deebifaman dhiphina keessa turanirraa akka bayyanataniif deeggarsi taasifamu ifatti hin beekamu. Kanaan dura lammiileen Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa keessaa gara biyyaatti deebifamanii turan carraa hojii nutti tolu hin arganne jechuun battaluma sana kanneen gara biyyoota Arabootaatti deebi'an jiraachuutu yaadatama.
Amma oduuwwan gaggabaaboon sinitti himaa lammii Itoophiyaa magaalaa Naayiroobiitti baatee 4 dura karaarraa butame Saamsoon Taklaa Mikaa'el ammallee akka hin argamne maatiin himan. Poolisiin Keeniyaa hin bunne kan jedhe yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa akka qoratamu mootummaa Keeniyaa gaafateera. Taphataan Senegaal Sadio Maane biyya isaa waancaa addunyaa Qaxaar qophaa'uuf dabarse. Senegaal Masrii injifachuun kan dabarte. Gaanaa, Tuniziyaa, Morookoo fi Kaameruunis kanneen darbuu mirkaneeffatanidha. Raashiyaan nagaa buusuuf erga waadaa seentee booda haleellaa haaraa Yukireenitti raawwachuu eegalte. Yukireenitti hoogganaan naannoo Chernihiv Raashiyaan tarkaanfii waraanaa naannichatti fudhatu hir'isuuf waadaa seentullee haleellaa naannichatti qaqqabsiistu garuu hin xiqqeessine jedhaniiru. Oduu taanottan darbaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka Qorqee jedhamutti haleellaa raawwateen namoonni 20 olii ajjeefaman 15 madaa'uu mootummaan hime. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo haleellaan kun guyyaa kaleessaa waaree booda raawwatu himanii kanneen du'anis milishoota opereeshinii irra deebi'aa turan ta'uu himan. Kanneen ajjechaa kanaan shakkaman hidhattoota gama naannoo Amaaraarraa dhufanidha jedhaniiru. Naannoon Amaaraa wanti jedhe hin qabu. Jiraataan dubbisni haala ture akkanaan hima. Ijoollee baay'eetu nu bira achitti rukutamee boota opereeshiniidhaaf boota dhaqee osoo deedaa jirru warri Amaaraa kan Qorkeedhaa kun karratti eegee nu rukutee kana booda ijoolleen baay'een achitti nu jala hafanii humna dabalataa fudhatuudhaaf deedaa jira. Amma immoo ijoollee rukutamtu fidee innee dhufaa jira jedhanii ijoollee fidanii magaalatti nutti dhufan. Ani kuffisanii erga kuffeen booda ijoollee lafa turte lafatti lolaa turanii ijoollee hanga dandeessu ofirraa lolaa turte warri milishaadhaa kan aanaa boota opereeshiniidhaaf dhaqee deedaa jiru kun ofirraa hanga danda'utti ofirraa ittisaa turanii garuu hin dandeenye isin qophoofne waan ta'eef isaan karaa deemaa turanii jarri qophaa'ee iddoo qabatee lolaaf qophaa'ee waan ta'eef asitti ijoollee baay'ee konkolaatarraa osoo isaan hin bitanii lolli hamma galgala sa'aatii 12tti ta'ee halkan naannoo sa'aatii 12 warri gamanaa kun jalaa deeganii galan. Sana yeroo buusanis birma tureet malaalaa ture naannoo nama 27. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo hidhattoonni haleellaa raawwatan meeshaa jabaa hidhachuu himu. Qaama hin beekamne hidhatee jirutu milishaa keenya irratti tarkaanfii fudhatee eessaa dhufee kan jedhu kun ganaa qulqullaa'aa jira. Tole bakki isaa garuu aanaa Fantaallee keessadha naannoo Qorkee jedhama. Miidhaan dhaqqabee akkamii milishoota meeqatu du'e? Milishaan hojiidhamaaf baheeti gamtaadhaan hogguu deebi'u qaamni amma hidhatee qophaa'ee jiru kun dhugutee kana keessatti namni naannoo 15 ta'u madaa'eera. Namni 18 gammaa kan du'ee jira. Kun immoo kan madaa'e madaa ammeenya qabu kan madaa'es jira. Kan riifar ta'e jechaadha. Isaan keessaa namni 7 immoo madaa salphaadha. Humni kun humna ijaaramee gurmaa'ee fakkaata. Meeshaa ammeenya qabuun rukutaa turanii karaa irratti iddoo daandii guddaa irratti eeganiituma kareessa sa'aatii booda irratti dhukaasa akkasii irratti baranii isa booda qaamni nageenyaa bira dabalataan galeetti gidduu seenee kan tasgabbeessuu danda'e. Kanaaf qaamni kun amma poolisii federaalaattis raayyaan ittisa biyyaallee achitti garee opereeshinii gaggeessaa jira. Eessaa dhufee kan jedhu kana inni qulqullaa'echaadha guyyaa itti aanu kana keessatti. Tole ajjechaa booda daandiin Finfinnee Jibuutii geessu cufamuusaa dhageenye dhugaadha ammoo haala akkamiirra jira? Baramee jira amma yoo sanii taateen kun kan raawwatame daandii dhumarratti waan ta'eef akka miidhaan biraa geessuu hin dandeenyeef konkolaataa gamaa gamas deemuudhaaf immoo amma erga humni raayyaa ittisa biyyaa gale booda daandiin banameera. Gaggeeffama jira waa tokkollee amma rakkoon hin jiru. Jarri haleellaa raawwatan kun eenyudha? Amma akka odeeffannoo dhageenyutti hidhattoota Amaaraa kan jedhanis jiru kan kaan jedhanis jiru garuu akkasiin akka bulchaa godinaatti amma odeeffattanii jirtanitti qaamoleen kana raawwatu jettanii shakkitan eenyudha? Amma daangaa naannoo keenyaatti fi Amaaraa irratti waan ta'eef amma hidhattoota isaan keessaa finxaaleeyyii bahanii dhufan waan jiru kanadha shakkiin kan jiru malee inni qulqullaa'ee isaan jedhamu hin jiru. Sababni isaa isaan keessaa namoonni du'an jiru. Alaabseedhaan warri dhaqqabameetiin waan kana ragaa fiduu danda'ame hin jiru. Kanaaf inni kun qulqullaa'uu gaafata qaamni kun eenyudha kan jedhu amma daangaa warri hafe kun gara keessaatti gara naannoo isaaniitti kan dhiyeesse. Kanaaf achitti wal qabata waan jedhu shakkii dhumarraa malee qulqullaa'ee isaan jedhamu hin jiru. Finxaaleeyyiidhuma isaan keessaa ijaaramanii gurmaa'anii walitti bu'iinsa sabaa uumuudhaaf deemamu jedhameeti. Tole namni 18 baay'eedha. Milishoonni sun meeshaa waraanaa qaban turanii moo leenjii dhumarra turan? Qabu. Isaanis yoo hojiirraa galu meeshaa guutuu qabu. Meeshaa gurguddoo harkaa qabu. Kanaaf qaamni isaan irratti haleellaa banee kun meeshaa jabaa dhabaata jechuudha.
meeshaa gurguddoo baataniiru kan keenyatti ka humna guddaadha kan keenya baay'ee nama 100 olidha kan deemu nama humna 100 ta'uudha kan mobba'ee deemaa jiru isaan keessaa nama kanarratti miidhaan kan ga'e kanaaf isaan keenyatti meeshaa gurguddoos qabu akkamitti miidhaan kun hundi dhufe ka jedhu qorannaa barbaachisa tokkoffaa jarri bootaa qabattee eeguu inoollee waan jedhu kana shakkii qabna meeshaa gurguddoo iddoo iddootti xamadanii eeggachuun oolle fayyadu kana malee humni nu qabannee deemnuu fi meeshaan nu qabannee deemnullee kanaa miti kan biraati iyyuu silaa gahaa ture. Egaa haleellaan sun raawwatee booda naannoo Amaaraa wajjin wanta dubbattan qabdu. Gama isaaniitiin hojiin eegalamee jira qaamni kun qulqullaa'ee akka adda bahuu danda'u. Humna nageenya isaaniis inni siyaasaas hojiitti galee hojumaan qindoomina hojjechaa jirra. Soole kanneen du'an yookiin immoo rukutamanii lubbuun hafan sun hundi isaanii milishaa qofadha moo miseensonni poolisii federaalaa keessa turanii? Poolisii federaalaatti jira keessa. Xiqqaati nama 3 ta'a poolisii federaalaa keessa jiru. Kan du'an moo? Tokko konkolaachisaa shufeera jira kan Isuzuudha. Soole konkolaatarratti rukutan jechuudha? Konkolaataa rukutan jirta. Konkolaataa osoo deemanii isaan alaa rukutan. Sababi isaa maal ta'uu danda'a akka isaan irratti xiyyeeffatamuu kan godhu? Hin barre sababni isaa saamicha daandii kanas fakkaata. Sababni isaa ifattoonni beekaman jiru. Lafarratti wal dhabdeen kun jira. Sababi isa ta'uu danda'a jettanii shakkitu? Dhimma daangaa sababa ta'uu danda'a innis shakkii qabna. Garuu dhabbiin daangaa humna biraa gurmaa'ee dhufeen akkasitti miidhaa geessa jedhamee illee yaadamne. Kanaaf inni yoo qulqullaa'e. Tole guddaa galatooma ulfaadha. Gama kaaniin galgala kana OBN'tti kan dubbatan hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Komaandar Eebbisaa Asaffaa hoogganaa isaanii dabalatee milishoonni 26 ajjeefamaniiru jechuun himaniiru. Yaa'ii waliigalaa xumura torban darbee taa'een paartiin koongireesii federaalaa Oromoo akkuma TPLF waliin godhame hidhattoota Oromiyaa keessa sossoo waliin araarri akka taasifamu gaafateera. Sochii hidhattootaa wal qabatee dhaabii keessan ija laafaa jedhamuun qeeqamaa jechuun durataa dhaabichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaafadheera. Deebii kana kennan. Biyya Oromiyaa jechuun nuti achumatti dhalannee dhufnee jechuu kooti. Biyya Oromiyaa irraan dhufee namni nattaanus immoo Oromiyaa irraa dhufee caljedduus hin qabnu maalis hin qabnu garuu ijoolleen Oromoo bosona jiran hidhatanii mirga saba ofiitiif lolaa jiranii waliigaltee biyyaa wayii marii biyyaa kana keessatti akka hammatamanii mootummaa gaafanneerraa humnaan balleessina jedhee qophii mootummaan godhu kanas hin baasuu egeree Oromootiif hin ta'u jennee baafneerraa. Miseensota Koree hojii raawwachiiftuu 17 keessaa dubartiin tokko qofaadha. Hin xiqqaanne. Xiqqaateera beekamaadha. Rakkoon keenya Oromiyaa gubbaatti waan deemaa jiru isinis beektu barbaadeedhaa fi dhiibbaan mootummaa irra baanee yaada keessan garuu badheera rakkoon biraa mitiidha dhiibbaa jiruudhaan lakkoofsi dubartoota xiqqaateedha yaadi keessan. Siyaasa amma Itoophiyaa keessa jiru akkamiin ilaaltu isin waggoota muraasa darban xiqqoo babbadee ture jettanii ammattoo waan karratti daandiitti deebi'aa jiru isin itti fakkaata akkasitti hubattu isin? Karaa keenya Itoophiyaan ammayyuu karaa qaxxaamuraa guddaa isa afaan Ingiliziitiin dangerous crossroadii gubbaa jirra ammayyuu. Gama lixaa fi kibba Oromiyaa sana duratti natti himtaniittu karaa nagaan furamuu qabaa jedhama yeroo hundaa karaa nagaan ni jedhan kun garuu isa akkamiiti salphaadha eenyutu maal gochuu qaba? Salphaadha. Aangoo jennee wal balleessinee baduu barbaanne immoo karaan fagoodha. Duratti Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhageenya dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa xumuramaatti jira. Sagantaa kana kan isiniif dhiyeesse ammayyuu taanaadha kan qopheesse hirphaa gammachuudha. Guyyaa borii yookiin immoo kamisa galgala walitti deebinaa halkan gaarii.